Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu Sibuu Sport yeroo kana isin biraan geenya haga xumuraatti nu waliin turan afeerraa keenya. Egaa akkuma beekamu torban kana keessa taphoota gurguddaan taphatamanii jiru. Taphataman sanaan garee gurguddaa lama injifannoo galanii jiru. Injifannoo sana eenyu akka ta'an isin biraan ga'uuf deemna haga xumuraatti nu faana tura. Sibuu Network subscribe share waliif godhaa hiriyoota keessaniif oduun keenya yookaan qophiin keenya akka dafee isin biraan ga'uuf hiriyoota keessan biraan gahaa isiniin jenna. Egaa akkuma beekamu tapha caamsaa 2026 edda galgala taphatameen Aston Villaan shaampiyoona bara 2026 ta'eera. Egaa Aston Villaan tapha xumuraa Freiburg waliin galgala taphateen galgala caamsaa 2026 taphateen injifannoon goonfatee jira. Aston Villaan turtii waggaa 44 booda waltajjii Awurooppaa waancaa liigii kan Awurooppaa injifateeti jira. Egaa taphni garee lama gidduutti taasifame sun biyya Turkii magaalaa Istaanbul keessattidha kan geggeeffame. Aston Villaan Freiburg 3-0dhaan injifachuun shaampiyoona bara 2025-26 ta'ee jira. Galchii injifannoo Aston Villaa kan galchan Teelemansi, Buendia fi Roojeres faatu lakkoofsise. Egaa akkuma kanaan tapha lama isiniin jenne keessaa tokko immoo kan dubbiin akka addunyaatti biyya raasaa jirtu dhimma tapha Arsenaal injifannoo Arsenaaliiti. Gaagama injifannoo Arsenaalitti yeroo ceenu immoo tapha Premier League 37 taphatamee darbe kan Manchester City Bournemouth waliin qixa ba'uu hordofee Arsenaal shaampiyoona bara kanaa ta'uu mirkaneeffatee jira. Egaa Arsenaal taphni tokko yeroo isaa hafutti waggoota 22 booda shaampiyoonii Premier League England kan bara 2025-26 ta'ee jira. Arsenaal erga bara dorgommii seena qabeessa 2003-2004 as waancaa liigichaa arguuf waggoota 22 guutuu itti lakkoofsisee itti fudhatee deeggartoonnis taphattoonnis waggoota 22 guutuu eegoon cichoominaan eeguudhaan milkaa'anii jiru. Egaa dhukaastonni dilbata dhufu deeggartoota waliin injifannoo isaanii kabachuuf gara addabaabayitti akka bahan ibsanii jiru. Gabanumaan akka itti qophaa'aniif dursanii itti himanii jiru. Arsenaal caamsaa 22 Budapest irratti tapha Champions League ni taasisa. Egaa Arsenaal Champions League Premier League ta'uu isaan naannoo paawundii kitila 175 kan argatu yoo ta'u, dabalataan Champions League haga xumuraa ga'uu isaatiif ammoo paawundii kitila 122 argata. Tapha xumuraa Champions League kan injifatu yoo ta'e galiin kilabichaa akkaan guddachaa akka deemudha. Sun immoo ijaarsa keessoosaaf baay'ee akka isa fayyadudha kan dubbatame. Egaa daawwattoota keenya taphni har'a galgala taphatamu immoo liigiin Saudi Pro har'a akka xumuraa argatudha. Egaan Al Naasr garaagarummaa qabxii lamaan Al Hilaal irraa fagaatee kan argamu yoo ta'u, Al Naasr har'a kan injifatu yoo ta'e shaampiyoonaa ta'uusaa ni mirkaneeffata. Egaa daawwattoota keenya oduun qophiileen akkasii akka dafanii isin bira ga'aniif Sibuu Network Facebook isaa akkasumas YouTube isaa share subscribe waliif godha. TikTok illee Sibuu Network jedha. Haga galatoomaa isiniin jenna.